Maalo ya Yesus ko daraki nangatini ya devite duftuti simbe kunan injadini 18 ዓመት ከወዶስ ከነበርኩኝ በሁለት ዓመት የበሬ ጠመርኩ ማለት ትልቅ ሰው ነበርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክል ነች ብዬ አምናለሁ። በ1969 ዓመተ ምህረት ተረግዞ መጋቢት 29 1987 ዓመተ ምህረት 18 ዓመት በኋላ ተወልዷል ነው የሚለው። ይሄን ጉዳይ አጣሩና አቅርቡት እስኪ። ነጋኒ ፊያራሪ ዋቀዮ በከ ጅርተኒ ፊዶ ጅርተኒ ተስኒፋ ባየቱ ኦፖሎቶ ኮዮቱ ጀለተ አርገምተን ሁንዱምቲ ኬሰኑ አከም ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ አኒ ኦፖሌቲን ኬሰን ነጋ ጉቱ እራ አፋን ቀባ ኤጋማራ ወንተ tokko argeetanani waa wayyaadha jechuudha. Innis maaliin yoo jettanii haadha jechuudha seefu faantarratti dhiyaatte ishiinis maal jettee mucaan koo ergan garaatti baadhee waggaa 18 garaa koo keessa ture achiin boodan da'ee isa jedhudha jechuudha. Egaa maarree obboloota koo gaafani komentii isaanii jala jechuudha komentii jala seen ilaalu kuni jaba baasaa kun mataa qabataa kun hin kolfaa kanneen nan arge jechuudha. Nama gaddeeyyuu baay'inaan hin argine nama irra caalaa jaba baasu nama irra caalaa kolfu kanneen nan arge baay'een taajjabe jechuudha. Maaliif namoonni baay'een yookaan wanta akkanaa waan hin arginee fi arganii waan hin beekneef soba fa'aa itti fakkaachuu danda'a. Namni akkamitti waggaa 18 garaa keessa ture achiin boodamuu dhalata isa jedhu gaafii itti ta'uu danda'a jechuudha. Kun rifachuu danda'a kun immoo soba jedhee kolfuu danda'a. Haati kuni osoo soba kan ta'u ta'eeti dhuftee miidiyaa irratti hin dhiyaattu. Erga isa da'een akkanatti duddi kiyya gaccabee hin jettu. Waggaa 18 garaa keessa turuuni baay'ee ulfaata. Erga ture immoo mucaan kun garaa keessatti bilchaatee dhalate waggaa 2tti kan inni wariitisu kan inni sangaa qotuu jalqabe jechaa turte. Inna namoonni baay'een soba isinitti fakkaata. Anaaf garuu immoo dhugaadha. Maaliif akkamitti dhugaadha jechuu dandeessinaan jettanii na gaafachuu yookaan gaafii isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Egaa maarree har'a seenaa dhugaa irratti hundaa'e tokkoon kan ija kootiin agartuu kootiin argee fi kanan beekuun isinitti himuu jaaladha. Isa sana yaadadha jechuudha gaafan isa kana argu. Egaa maarree obboloota koo nu bira jechuudha. Namitti waatu ture. Ishiin tunillee jechuudha akka nama kamittuu heerumtee da'aa turte erga gaa'ela godhatteen booda jechuudha. Dhugaan siniin jedha yeroo tokko abaarsi namaallee badaadha sinii galee. Namni yoo nama abaare gosti yoo nama abaare nu dhaqqabuu uumaan godhuu hin danda'u jechuu dandeenya. Garuu waan namni yoo namatti aaree nama abaare rabbiin namarraa haa qabu. Egaa maarree namittiin tun jechuudha ጊዜ ወረ ብረት ደደቢያ ቱሬ አቺን ቱሬና ናሰኒ ቱሬ ነነቃ ቱሬ ማቲ ከብራ አቤራ ከብራ የሱ ኦቦሌሳ ባኮቲ ብራ ዳቃን ቱሬ ነሚቲ ተናጉመን ነቁ ሁሉ መገራት ባቲ ነርጋ ገራንሺ ጀቹ ጉዳ አከመለ ጀቹ ዱበት ጀቴ ደምቴ ጋፊ ነትተ አከሚቲ ነሚቲ እንቱን ጊዜ ሁሉ ማጉማ ዱፉ ገራት ባቲ ነርጋ አከሚቲ ዳአቱ አከሚቲ ዳፍቲ ገራት ባቲ ጀዴ ማሊፊ ዋናናኒ keessa waan hin beekneef maatii kiyya biras waan hin turreef ani katamaan ture. Bootaan kun immoo bootaa gadharii bootaa qonnaati. Abbeeraa kiyya waliin lafa walitti qotu jarri kun jechuudha. Innaa mana keenyatti mana obboleessa faazirii kootitti deddeebitii hin argaa achittan argaa gaafa kaan gaafinatti ta'e dananii abbeeraa kiyya gaafadhe. Akkuma nanas dhufu namitti tana kan garaatti baattuun argaa maali gisee hundaa akkanatti garaa baachuun jedhee tanan gaafadhe. Achi abbeeraan kiyya akkasii miti himnaan jedhe maali nennaan erga garaatti baatte atamma argitaayii waan beeyoo dhuftu ishii asitti hin argineef malee erga garaatti baatte waggaa 7 guuttee jirti hin deessu naan jedhe. Dhugaa baay'ee rifadhe dura taazzabeen laalaa ture qoy namitti akkamiituni kan akkanatti gisee hunda gadi guurtu jedhee tanan baay'ee taazzabaa ture. Achi gaafinatti ta'eedhaan maafan hin gaafanne dheessa gaafadhe.
እና waggaa 7 guuttee jirti. Ati bara waan isin teenyeef waan deddeebituuf hin dhageenye ani dhaga'u kaa oduu akkana kana keessallee waan baay'een seenneef hin dhaga'u dhufee maatii bira laalatan waan hin deebi'uuf jechuudha. Achi waggaa 7 garaa keessa guutee jira. Gosatu abaarii abbaa manaa ishii kuni dura nama cimaa ture. Gaafa boota qonnaatitti elektiriikiin muka gaafa muramaasaa keessa qilxuu gaafa muranii osoo qilxuu muranuu inni achi ture elektiriikiin karaa darbutu jira jechuudha kan maasaa keessa dhadhaaban tokko yoo beektanii isa sanii wal qabatee namicha kana elektiriikiin qabeeti namoonni baay'een biraa du'anii inni garuu fuulli isaa walitti qoqqoncoorate bakka haalli qaamni isaa kan taane ta'e jira jechuudha. Abbaan manaa ishii kun isa kana tuffatteeti abbaa ijoollee ishii duraati isa kana tuffattee isa kana barandaarra ciibsaa erga jeeqooshii akkaataan diqqoo ishee haalli dura daa'ima ishii namoota baay'ee faranjii jedhamuuf kennamaa ture nu biratti akkasii faranjoonni dhufu biyya keenya nama hin gargaaru nama harka qalleeyyii ijoollee irraa fuudhanii guddisanii maatii isaanii gargaaru akkas godhanii fi turanii sababa abbaan manaa akkas ta'eef erga dabarteef ijoollee sababa ijoollee isaaniitiif dabarteef jennaan isa kana tuffattee barandaa irratti gadariitee dhiira biraa waliin bulaa turte jechuudha. Erga bulaa turte gosti baay'ee gosa Arsii keessa gosa Qaallallee jedhamutu jira gosa Arsii keessa Qaallallee jedhama gosti sun jechuudha gosa Qaallallee saniiti ishiin inna gosti baay'ee itti aare jechuudha akkamitti abbaa manaa ishii kana gadi hariitee nama biraa wajjin bultii jedhanii jechuudha baay'ee itti aaranii araddaan yaa'ee gosti yaa'ee lafa qabatanii namitti kana abaaran jechuudha. Maaliif abbaan manaa ishii kun hin gubate malee rabbi lubbuu isaa hambisee jira diqqoo ishii namni qaamni guggubate diqqoo ishii akka duraa san ta'uu dide inna abbaa manaa ishii kana dhiiste ishiin gadariitee ergamuu jiruun illee jijjiiramee fi sababa ijoollee sanii jiruun jijjiiramee fi ergasiin booda immoo isa kana gadariyaat inni osoo gola ciisu ishiin nama biraa waliin ciisaa turte. Erga nama biraa wajjin ciisaa turte namicha sanirraa ulfooftee ulfisuun dhalachuu dide jechuudha. Ulfisuun dhalachuu dide ulfi namicha akkas sagaagalummaadhaan irraa argatte kana aga ammaa garaa jira jechuudha. Dhugaan saniin jedha. Inna bootaa baay'ee deemtee turte hakiimiin ishiin hin deemne hin jiru. Inna idda garaa keetiitiin wal qabatee jira yoo kunnee baasne ati hin duuta kanaafuu si keessaa baasuu hin dandeenyu opereeshinii illee bahuu hin danda'u jedhamee namittiin sun ulfa hin dhalanne baattee aga ammaa jirti jechuudha. Dhugaan saniin jedha gaafan isa yaadu gaafan kana argu isa kanatu ijaaboona dhufe jechuudha. Inni kun hojii rabbii ta'uu danda'a inni kun immoo karaa kanaan dhufe maaliif anni bakka nan qoradhe sinii galee giraana galee namittis nan beeka ijoollee ishii nan beeka ijoollee ishii wajjin baradheen jira nan beeka garuu immoo jechuudha gizee hunda yoo garaatti maaliif namni garaatti baate jedheen gaafadhu sadarkaa sanirrallee waan hin jirreef ani gizee sanitti jechuudha. Inni akkasitti wanni natti himamu baay'ee rifadhe sababa maalirraan kan ka'e jedheen gaafadhe achi akkas naan jedhan jechuudha. Maaliif yeroo tokko namni tokko miidhame jennee cubburratti hojjechuu namni tokko miidhameadha jennee qaamni isaa miidhamaadha har'a gizee gaarii wajjin turanii gizee yaraati irratti ofirraa ari'u gizee hinni qabutti warri irrin tulanii too gizee hinni dhabetti ofirraa adda baasuun baay'ee tokko ulfaata waaqa birattis nama birattis cubbuudha jechuudha. Innaa obboleettiin teenya yookaan haati teenya tooni har'a ulfasan garaatti baattee dhugaan siniin jedha akkana duubatti jettee deemti jechuudha. Ulfa guddaa isaati garmalee gajjechuu hin dandeessu sinii galee miti. Ani dhugaa laalee ergan guyyaa saniitti ija yoo ishiin dhufte irraa hin zuuraan bakka ija guuttadhe ilaaluun dadhabe maaliif nan sodaadhe dhugaa wanta akkana nama sodaachisa waan namarraa haa qabu. Innaa araddaan yaa'eeti lafa qabatee abaare jechuudha ishiitan. Erga abaaraniin booda akkas taate. Innaa baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Addunyaan tuni rabbiin akka cubbuu keenyatiif akka gocha keenyatiif akka yakka keenyatiif waan hin taane haasa'a waan hin taane irratti kolfaa waan hin taane irratti quba walitti qabaa oolla rabbiin immoo jechuudha akka keenya osoo hin ta'in akka isaa ta'eeti kan nu waraaramu akka keenya osoo hin ta'in akka badii keenya akka cubbuu keenya osoo hin ta'in akka isaa ta'eeti
kan nu jiraachise jechuudha obboloottan koo. Egaa maarree haadha tanatti har'a seefuu fanta jalatti yeroo tokko tokko irratti argee yeroon argutti koomentiin akkuma jiruun kolfa. Akkuma jiru mataa qabachuu akkuma jiru ija babaasu maaliif kun ta'a jechuudha. Maaliif hojii waaqaa keessa maaliif galla? Waan kana godheef isatu beeka. Nuyi miti nu waaqarra hin beeknu wanta itti kolfuu qabnutti wanta itti gadduu qabnutti wanta itti nu boochisuu qabnutti addaan baafnee beekuu qabna dirqama jechuudha. Ilkaanuma qabaanneef kolfumti nu dhufeef kolfuun gaarii miti. Sinii galee innaa haadha teenya tana argee ani baay'een gaddi baay'ee natti dhagahame. Maarree egaa kana argeen booda maal afaan hiriyoota kiyya wanta beekurraa wanta ija kiyyaan argirraa wanta naannoo keenyatti ta'amerraa maafan isaaniif hin qoonne wanti kun akka dhugaa ta'eef dhugaan taane haa hubatan kun ragaadha jedhee tanan gara keessan qabadhee dhufe obboloota koo. Kanaafi wanta kolfuu qabnu irratti kolfuu wanta gadduu qabnu irratti gadduu wanta nu boochisuu irratti bu'u. Kana malee wantuma argine irratti kolfuun keessattuu uumaa rabbii keessa galleetu maal fakkaatti? Ijaa ijji ishii maal fakkaata? Ilkaan ishii maal fakkaata? Gurri ishii mataan ishii maal fakkaata? Namummaan ishii maal fakkaata jennee uumaa rabbiin uume keessatti gocha rabbiin godhe keessatti seennee kolfuun yookaan qoosuun inni kun yakkaa fi cubbuudha. Namni kamiyyuu obbareechee uume hin jiru. Namni kamiyyuu waan na eeggatu anammoo waan na eeggatu hin beeku. Argitanii namichi bineensi nyaatee luka lamaan dhabsiise sun jechuudha. Kanan na mudata jedheeti kan manaa ba'e. Luka lamaan koon dhaba jedheeti dargaggeessi kun kan manaa ba'e. Lakki garuu immoo balaa galgala keessaa. Sinii galee kanaafi wantoota akkanaa kanarratti hin qoosina obboloota koo. Yeroo ammaa kana keessatti wanti akkanaa qoosan kunniin baay'ate. Waan kolfuu qabnu irratti addaa baafannu, waan bashannanuu qabnu irratti addaa baafannu. Dhugaan siniin jedhaan. Innaa jaartiin tun har'a waggaa 18 garaa koo keessa ture. Erga jettee kan haadharra beeku eenyu jira hin jiru. Naannoon hundumtuu hin beeku jettee jirti. Kanaaf immoo itti qoosuu yookaan itti kolfuu hin qabnu. Maaliif nuyi shamarran yookaan immoo wanta nurra ga'u hin beeknu. Kanaaf hojii waaqaa keessa seenuu gaarii miti siniin jechuun jaalladha.